kaaba shaggar aanaa warra jaarsoo keessatti waraanni bilisummaa Oromoo diina du'aaf madoon adabuu beeksise. Waanjoo koloonii uummata Oromoo irratti fe'amee jiru hundeen buqqisuuf gooticha waraana bilisummaa Oromoo falmii jajjabduu taasisu zooniilee cufa keessatti itti fufuun waraana biltsiginnaa akka soonsaa iddoon du'aa fi madoon adabuu akkuma itti fufetti jira. Zoonii giddugaleessaa godina kaaba shaggar aanaa warra jaarsoo ganda dagaa boorsoo iddoo addaa araddaa barruu jedhamu keessatti adoolessa 2024 saa 3 walakkaa irratti ergamtoota PP2 ajjeesuun kaan madeessee gariin ammoo harkaan qabeera. Lola kanarratti tiraafikii tokko uummata saamaa kan ture kan maqaan isaa Taganuu Biqilaa jedhamuu fi humna addaa tokko battalatti ajjeesuun hedduu madeessee milishoota sirnichaa lakkoofsaan baay'ee ta'an harkaan qabeera. Lolli waboon geggeessu hanga bilisummaa fi walabummaatti itti fufa. Horaa bulaa deebanaa injifannoon uummata Oromoof. Waraanni bilchiginnaa godin qeellam wallaggaa sayyoo keessan nam tokko ajjeesuun dhaga'ama. Dabalata kam. Waraanni Afriikaaf abdatama jedhamee lola'aan farfa. Yeroo inni itti waraan bilisummaa Oromoo dur dhaabbachuu dadhabee qaanii wallaalu osoo uummanni argu baqatutti arga. Waraan akkisa hidhatee dirree irrattis lolleessu uummata duwwaatti ol deebee roorrisuuf ajjeesu kana maleeffatu waraanni bilchiginnaa dheengadda adoolessa 2020 godin qeellam wallaggaa sayyoo gandguute sooyyama naannoo buufata xiyyaaraatti lolamu. Du'aaf madoon adabamte aarii suniin gandichuun keessiddu addaa gabaa dafinoo jedhamuun namna gaatu mana gad waamu ajjeesu maddeen gabaasan. Guyyumsuun waraanni kun hedduu waan aleelamteef naasuu guddar turtee kan jedhan maddeen naasuurraan kan reeffi ishee kaan gatte baqachu reef shamarran waraan warra sadi awwaalachuuf mana obbo Mulugeetaa gaanam jedham deemuun hankaafaa yoo gaafatan Mulugeetaan hankaafan qab jedhee yoo deebisuuf marartoo tokko malee ijmaatii durarra saasitti roobsuun ajjeesanii jedhan. Obbo Mulugeetaa torbaan kan firrisa jala duunaan gadditaa kan ture yoo ta'u waraanni safunamummaa hin qabne kun maatichaaf gaddirra gad dabalanii jiru. Kibilitti shaggaraana tolee keessa saamichaaf gubaatiin manneen maatii qabsaa'otarra raawwatamuun jabaate. Jaalacaalu roobaa waan qindeeffate qaba. Adeemsa micciiramaa uummata Oromoo gadadootti hambisu qabatanii socho'aa kan jiran waraanni garee maafiyaa PP Oromiyaa golee cufa keessattidha. Saamicha gubaatii fi ajjeechaa jumlaa raawwachuun ilmaan Oromoo manaaf qabeenya malee hambisuun gidiraa hamaaf saaxilaa jiru. Boqonnaa argatee sabichi nagaan akka hin jiraanne gochuu irratti dirree diimokiraasii dhiphisuun lolaaf kan bobba'an hidhattoonni biltsiginnaa namoota nagaa homaa hin beekne akkasumas siyaasa keessaa qooda hin qabne ilmaan keessantuu waboo keessa jira jechuun qabeenyi saamamuu fi gubachuun guyyaa irraa gara guyyaatti itti fufee jira. Guyyaa kaleessaa adoolessa 2024 toora sa'a 3 irratti kibba lixa shaggar aanaa tolee ganda yaayyaa sakkooraa bakka addaa madaanaa lamii jedhamu keessatti loltoonni sirnichaa maqaa ilma keessantu miseensa wabooti jedhuun maatii jaaliin maquu jalaa mi'a mana keessaa wajjin guutummaatti mana yoo guban sangoota 3 jalaa fudhachuun gara aanaatti qalachuuf fudhatanii deemuu jiraattonni gandi ONM'tti himan. Akkasumas bakkuma sana nama nagaa Yaared Silashii jedhamu jalaas mana gubuun horii 2 fi re'oota 25 jalaa uffachuun dabaluun ibsaniiru. Namoonni manni isaanii jalaa gubachuun barbadaa'ee fi qabeenyi isaanii saamame kunneen namoota nagaa hojii qonnaa irratti bobba'uun ofii fi maatii isaanii jiraachisan malee namoota siyaasa keessaa harka hin qabne yoo ta'u nama umriin isaa 18 ol darbetti gaafatama gochuun akka hiraarfaman himaniiru. Godin Bawallaggaan alimmuun loltoonni Abiyyi Ahmed nam tokko haalsuu kanneessa ta'een ajjeesan. Jaalkenna sabaa waan qindeeffate qaba. Uummata Oromoo lafarraa duguugee fixuuf waraana isaa bobbaasee haala suukanneessaa ta'een hawaasa nagaa rasaasa itti roobsuun ajjeesaa kan jiran loltoonni Koloneel Abiyyi Ahmed godina Baha Wallaggaa aanaa Limmuutti nama tokko ajjeesuun ibsame. Halkan dheengaddaa adoolessa 2024 waraanni bilisummaa Oromoo ona Limmuutti akkuma tarkaanfii ilaalessaa lukkeelee diinaa irratti fudhateen guyyaa kaleessa ganama jechuun gaafa adoolessa 2024 loltoonni sirnichaa raayyaa ittisa Empaayeratti jedhaman magaalaa Galiilaa jedhamu keessaa nama maqaan isaa obbo Itichaa Carraanaa jedhamu rasaasa itti roobsuun haala suukanneessaa ta'een ajjeesuu jiraattonni magaalichaa himan. Obbo Itichaan magaalaa Galiilaa keessaa daldalaan kan ofii fi maatii isaa jiraachisu akkasumas abbaa ijoollee 6 kan ta'edha jechuun kan dubbatan jiraattonni magaalichaa kana duras yeroo
yeroo dheeraadhaaf maqaa woboo deeggarta jedhuun mana hidhatti dararamaa turuu fi ilmi isaa Misgaanaa kan jedhamu sababa abbaa isaaf hanga xoollaayitti hidhamaa kan ture ta'uu namoonni itti dhiyeenyan beekan ni dubbatu. Akka jiraatan magaalichaa maqaan isaa hin dhaamne tokko jedhutti waraanni Impaayera Itoophiyaa raayyaa ittisaa jedhaman kaleessa barii barraaqa mana isaa dhaquun gadi taa'ii jedhanii erga gadi teessisanii booda situu waraana bilisummaa Oromoo nutti fide jechuun rasaasa itti roobsanii haala suukanneessaa ta'een ajjeesan jechuun dhugaa jiru hima. Onichatti manguddoonni hedduun sababa tokko malee gaafii seeraa osoo hin gaafatamin ji'oota hedduuf dararaa hamaa argaa jiraachuu fi akka waliigala onichaatti rakkoo hamaan hawaasa irratti hammaachaa jiraachuu jiraattonni magaalaa Galiilaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Kaaba Oromiyaa godina Walloo haala baatee keessatti hidhattoonni sirnichaa manneen jiraatota gubuuf namoota gadi taa'aa jiran 40 jumlaan hidhuun dhaga'ame. Jaalaqaafan fayyeeraa guutuu gabaasichaa akka ta'anutti isiniif dhiyeessa. Hariiroo waraana bilisummaa Oromoo fi uummata Oromoo addaan baasuu dadhabuun ajjeechaa, hidhaa jumlaa fi qabeenya uummata nagaa jalaa barbadeessuun filannoo kan godhatan faashistoonni bilchiginnaa gochoota diinummaa isaanii hawaasa Oromoo irratti raawwatan kan duraa caalaatti daran jabeessanii itti fufaniiru. Akkuma kanaanis kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa baatee ganda Taammanoo keessatti roobii adoolessa 3 2024 namoota gaddataa jiran raayyaa ittisa Impaayerattii fi milishoonni sirnichaa duudhaa fi safuu uummata Oromoo guutummaatti dhabamsiisuuf hojjechaa jiran gadda maaliif teessuu ilmaan keessantu miseensa waraana bilisummaa Oromooti isin duruu deeggartoota waraana bilisummaa Oromooti malee bilchiginnaa hin deeggartan jechuun namoota bakka gaddaa sanatti argaman xiqqaa guddaa osoo hin jedhin dubartoota ulfaa fi daa'imman umurii 9 osoo hin hafne reebicha ulfaataa irratti raawwachuun hidhanii akka jiran maddeen keenya dubbatu. Kibbilitti shaggaraan Aliyuu keessatti dargaggoonni tiishertii weellisaa Caaluu Hundeessaa uffatan hidhaa guuramaa jiraachuun beekama. Jaaliiraan gameessaa waan qindeeffatti qabdi. Qaroo sabaa roorrifama uummata isaa jibbu sodaa irraa qabaniif jecha erga ajjeesanii boodas dargaggoota yaadannoo waggaa arfaffaa isaa irratti tiishertii yookaan qomee suuraa isaa hojjechiifatanii uffatan qabanii mana hidhaatti guuruun reebicha hamaa irratti raawwachaa jiru. Waxabajjii 29/2024 guyyaa yaadannoo Haacaaluu irraa kaasee kibba lixa Shaggar aanaa Iluu keessaa dargaggoonni balleessaa tokko malee hanga har'aatti mana hidhaatti guuramaa jiraachuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Dargaggoonni maqaan isaanii Tasfaanesh Biraanuu, Daanyee Tarreechaa, Tarruu Gonfaa, Urgeessaa Awwaas, Caalaa Gabbisaa, Firaa'ol Girmaa fi Haayilee kanneen jedhaman ganda Buutii Talgoo irraa hidhattoota sirnichaan qabamanii mana hidhaa aanichaatti gidirfamaa jiraachuu jiraattonni kunneen dabaluun ibsaniiru. Sirni jabaa sabaa galaafate ammas dhaloonni akka isa yaadanneef gidiraa hamtuu dargaggoota yaadannoo aartistii kanaaf taasisan irratti raawwachaa jira. Wallagga lixaana beeggee keessatti hidhattoonni sirnichaa saamichi raawwachaa jiran jabeessanitti fufuun himame. Dabalata qabna. Akkuma beekamu sirni Impaayera Itoophiyaa qarree kufaatii erga'ee jiru kun bilchiginnaan rakkoo diinagdee amas mudatee jiru dhokfachuuf uummata nagaa waraan bobbaasuun maqaa waraana bilisummaa Oromoo jedhu maxxansuun saamaa jiraachuun beekamaadha. Haaluma kanaan lixa wallaggaana beeggii gandoota Qixxilloo Nooraa jedhamu keessa waraanni koloonela biyya madleenjisee bobbaasu kanneen naamusa waraanummaa hin qabne Adoolessa 2024 qabeenya hawaasaa saamaa kan turan yoo ta'u nama maqaan isaa Warqina Mulaatuu jedhamu jala saawwan 4 ilmaan keettuu waraana bilisummaa Oromoo keessa jiru jechuun oofatanii deemuun maatii sayyummaa maatiin eegaan turreef saaxilanii jiru. Murni maqaa mootummaan aangoo jiru kun milishootaaf namoota naafaal mijeessaniif ijaarrachuun saamaa kan jiran Bashiir Waggaa kan jedhamu qabaachuun akka saamicha kan raawwatan namoonni dhiyeenya waan kan keessa beekan ni dubbatu. Akka jiraattonni maqaan isaanii heeramuun feen tokko jedhaniitti sirnichi diigame jibbaata irra jiru dubbachuun uummanni Oromoo bakka jiru walta'ee xumura gabrummaa gochuu qabaas jedhan. Godina Baaragee Baddannoo magaalaa Furdaa kantiibaan magaalichaa dargaggoo tokko dhiituun miidhaa ulfaataa irraan ga'ee jiraachuun himama. Jaalqinna sabaa waan qindeeffatu qabu. Murnoonni bilchiginnaa bara bulchiinsa isaanii dheereffachuuf halkanii fi guyyaa gamaa gamanatti utaalanii ifaajan kaayyoo isaanii galmaan ga'uuf ciqilee hammeenya isaanii uummata Oromoo irratti jabeessaa jiru. Haaluma kanaan godina Bahaa Harargee Ona Baddannoo magaalaa Furdaatti jiraattota irratti reebicha hamaa ergamtoonni bilchiginnaa raawwachaa jiraachuun ibsameera. Guyyaa dheengaddaa jechuun gaafa Adoolessa 2024 Ona Baddannoo magaalaa Furdaa
jedhamu irraa kantiibaan magaalichaa maqaan isaa Kamaal Hasan jedhamu dargaggoo maqaan isaa Muhammad Abdii Amaanee jedhamu sababa tokko malee dhiituun garmalee reebicha irratti raawwatameen miidhaan hamaan irra ga'ee jiraachuu fi dargaggoon kun yeroo ammaa kana miidhaa isa mudate irraan kan ka'e fincaa'uu dadhabuun hospitaala Hararitti yaalamaa jiraachuu isaa namoonni keessa beekan ni dubbatu. Onichatti mindeeffamtootni biltsiginnaa yakkoota gara jabinaa tilmaama hin qabne uummata Oromoo irratti raawwachaa jiraachuus itti dabaluun ibsaniiru. Godinaalee Harargee lamaan keessa saamichi maqabiif gargaraan hawaasa irra raawwatamu jabaatetti fufee jiraachuu maddeen himan. Jaalurgufa Diinaa waan qindeeffatu qabu. Dhibbeentaa olaanaa uummanni godinaalee Harargee lameen ittiin jiraatan akkasuma jireenya isaanii geggeeffatan jimaa irratti kan hundaa'e yoo ta'u, uummatuma jimaa sana gurgurachuun jiraatan irratti saamichi daangaa hin qabne geggeeffamuun uummanni akka jiruu gadadoo jiraatu gochaa jiru jedhan maddeen ONM godinaalee kanneeni. Akka maddeen kunniin jedhanitti hawaasni yeroo jimaa gurguratee galu caasaaleen aanaa fi gandaa hawaasa keessa faca'uun maallaqa humnaa olii irraa guuraa jiru. Kan hin qabne ammoo hidhatti guuru jechuun ibsu. Farreen saamichaa kunniin hawaasa baadiyyaa fidee magaalatti gurguratu karatti eeguun kaffaltii milishaa jechuun guyyaa gabaa irraa funaanaa akka jiranis dabaluun himaniiru. Sababni uummanni qe'ee isaa irraa buqqa'uun gara biyya hambaatti osoo godaanaa jiruu bishaanii fi bineensaan nyaatamaa jiruuf inni jalqabaa saamicha kana dandamachuu dadhabuunis jechuun dubbatu. Uummanni godinaalee lameenii saamicha sirnichaa fi ergamtootni isaafuu jireenya dadhabuun haala yaaddessaa keessa jiru jechuun waanuma ofii isaanii qaban waliif arjoomuun beela jalaa wal baasaa jiru malee silaa yoona ummatichi dhumeera jechuun dabaluun ibseera. Garuu dhufeen biyya laata arganne yoo dabaru Raashiyaan sochii waraan daangaa ishee irratti dabaluu isiitiin neetoo akeekkachiiti. Jaalnimoona Fayyisaa guutuu gabaasicha akka ta'an isiniif dhiyeessa. Ministeerri dhimma alaa Raashiyaan roobii kaleessa akka akeekkachiisetti naatoon daangaa biyyattii irratti sochii waraanaa dabaluun isaa deebii malee akka hin hafne ibsite. Itti aanaan dubbii himaan ministeericha Andireen Estaasin ibsa gaazexeessitootaaf Mooskootti kennaniin Raashiyaan ijaarsa waraanaa naatoo daangaa keenya irratti uumame deebii malee akka hin dhiifne qofaan mirkaneessuu danda'a jedhan. Paarlaamaan Fiinlaandii waliigaltee ittisaa Ameerikaan buufata waraanaa 15 Fiinlaandii keessa akka seentu hayyamu raggaasisuu isaa kaasuun naatoon daangaa Raashiyaa irratti argamuun waraana isaa cimsaa jira jedhan. Miseensonni naatoo dhimmoota naannoo irratti mala mataa isaanii qopheessuuf yaalaa jiru. Haalli naatoo kun yeroo baay'ee bu'aa balaa geessiseera. Estaasin US fi michoonni ishee Awurooppaa haala Yuukireen keessa jirutti akka hin quufnee fi biyyoota ollaa keessatti jeequmsa uumuuf yaalii gochaa jiru jechuun himataniiru. Armeeniyaaf meeshaa waraanaa dhiyeessaa jiru. Damee ittisa biyya kanaa deebisanii ijaaruu fi mala nageenya dhaabbata waliigaltee nageenya waliinii yookiin CSTO keessatti mul'atu diiguu yaalaa jiru jedhan. Yeroo wal fakkaatutti Baakuu irratti dhiibbaa uumuuf yaalaa jiru. Kun ammoo wal dhabdee Azerbaajanii fi Armeeniyaa gidduu jiru ni dabala. Marii biyyoota lamaan gidduutti taasifamu irratti dhiibbaa hamaa qaba. Akkasumas dorgommii hidhannoo naannichatti kakaasa jedhan. Estaasin malli kun naannoo kibbaa kakaas qoqqooduuf kan kaayyeeffate yoo ta'u bu'aa diigumsaa fiduu akka danda'u himeera. Nageenyi fi tasgabbiin kakaas kibbaa biyyoota naannichaa keessa jiraniin mirkanaa'uu qaba jechuun sochiin naatoo gochaa jiru komachuu miidiyaaleen gabaasaa jiru.